Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Kabajamoo jaalatamoo hordoftoota keenya irraa sagantaan kiyyaadhaa gaafii fi deebii obbo Abdii Komeedii waliin godhee obbo Abdii Komeedii mee maal jetta obbo Abdii Komeedii waa'ee nafxanyaa kanaa fi waa'ee walqunnamtii saalaa kana irratti maal meeyaan isin dabarsitan? qaata hiriirtan bakka tanatti qaata sallaftan dakaanitti jala ciisa jala bu'aa ol ciisa gadiinitti ol ciisa osoo jedhe isin hime qaata keessaa walii ergitan obboleeyyan nu biyya dhabaa jirra biyya kanurraa fudhataaru nafxanya kagoota keenya wareeraaru nafxanya kadiina keenya wareeraaru nafxanya waan irratti mee agamtakka yoo Oromoon bilisomte yookaan yoo bilisummaan argamte dhuguma akka jettan kana hin gootani waadaa kana hin xumurtani sirriitti gashafadhee isin dhaabnaa akka dandeettanitti biyyummaan bilisomnaan na amana awwaadaa isinii gale dibbin goonee sukkuumnee isinitti dhaabna hinaasa umma waan shunkurtii fi waan muxxee fi waan jaartii waan dhala akkana gubbaa dhiisii daqiiqaa 40 irra turii jalaa itti ol galchii gubbaan gadi galchii jalaa itti ol seeni hinaasa osoo goonni mana hidhaa jiru osoo Oromoon gabroomaa jirtu hidhamtoota hayyoota mana hidhaa keessatti argamu kana wal qabatee wanni kun hunduu yoo raawwatame dhugumatti isin dubartootaaf waadaan galtan jechuudha. Bulandeen rakkoo qaba kana waadaa siiseen 80 gargaarchee sitti dhaabuu danda'a waadaa siiseen mana arabaa teettee waayifaa jala teettee waayifaa kee kajjeel deebiin kiyyaa inni guddaan kanuma Oromoo waan irraa barattan emooshinii keessa seenee Abdiin Komeediin jechuun aarii keessa seenee waan dubbataa jiruuf irra caalaatti namni keenya uf beekuu uf baruu qabaa kan jedhudha. Dhaamsi isaa inni guddaan duula nafxanyaan feesbuuka irratti akkaawuntiingii yuutuubii waan garagaraa ijoollee Oromoo jalaa gubaa jiran kana akkamitti tokko taanii dhaamnaadha. Nafxanyaa biraan naan kenna maal naa goota wanni naa goota tokko hin jiru. Jarri immoo feesbuuka keenya kan takkatti irra dubban boru ganama dhaamsan ji'a tokko nu adaba torbaan tokko nu adaba 15 nu adaba dhiibbaa miidhaatu qabsoo irra godha jedhee rabbaanaan halkanii guyyaa na duulte yuutuubii feesbuuk karaalee na kaasuuf yaalii goote garuu duraan itti qophaa'ee waan jiruuf duraan of eeggannoo godhee waan jiruuf hanga tokko jalaa damdabadhe jarri halkanii guyyaa nu goote isin asirra teettanii wallaahi naaman yaa nama guddaa yaa nama waa yaaddu yaa nama waa beeytu ragaa naa ta'e as keessa taa'ina laali wallaahi boruu iftaan dhufee waan shunkurtii akkanatti dibadhaa dhalaan ta'een akkana godha jaarsa keessa waliin akkana ta'a maal jedhee osoo haasa'i nam 2,000 yookaan 3,000tu feesbuuk irra dhaafee abdii keetti fuddi dhugaa jette itti fuddi wallaahi dhugaa jette akkasuma hin jiru ka maal goonare Yellamu waan na dhageeffattaniif gaafiif deebii kiyya xumureen jira. Carraa biraa nama biraa soqadhee nan deebi'anii baay'ee isin jaalannaa. Ammasittuu salaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Sheer godha. Yuutuubii keenyas sabiskiraayipii godha.